Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasumallee biyya har'a biyyoota 20 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Akkasumas guyyaa har'a karaa baankiitiin illee jechuudha. Baankota keessa immoo guyyaa har'aa immoo karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo biyyoota 7 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo isin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan warra manni kun mana keessanii chaanala kanatti sabiskiraayib share laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan share laayik gochuun viidiyoo kanaan gadumaatti dhageeffadhaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon kiyya gabaabduudha jechuudha. Kan baay'ate daqiiqaa 10 sarraan kanaaf daqiiqaa 7 yookaan 8 jechuudha. Egaa gabaabumatti akkuma beekamu kana ani qabadhee dhufe akkuma jedhe karaa itoo bilaak maarkeettiin biyyoota 20 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Omar riyaala Dubaay, dirhama Saawud Arabiyaa, riyaala Kuweet, dinaara Bahareen, dinaara Chaayinaa, Yuwaanii, Joordaan, dinaara Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Koroonaa, Turkii liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin akkuma jedhe immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Dubaay dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Kuweet, dinaara fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Sababumatti karaa itoo bilaak maarkeettiin akkuma jedhe biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo biyyoota 7 jechuudha. Amma gabaabumatti Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 66. Akkasuma immoo Ameerikaan doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Birrii 100 fi birrii 33 fi saantiba 35 jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 17 fi saantiba 26. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 95 fi saantiba 36. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 4 fi saantiba 68. Kan itti aanu Omar riyaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 18 fi saantiba 50. Kan itti aanu Dubaay dirhamiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 79 jechuudha. Birriin Dubaay tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeettiin jechaadha. Akkasuma immoo Dubaay dirhamiin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 36 fi saantiba 30. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 88. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 35 fi saantiba 55. Kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 26 fi saantiba 44. Akkasuma immoo Kuweet dinaarri tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 400 fi birrii 28 fi saantiba 30. Kan itti aanu Bahareen dinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 26 fi saantiba 90. Chaayinaa Yuwaaniin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan
birrii 22 fi saantiba 43. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 27 fi saantiba 30. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingii tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 15 fi saantiba 61. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 75 fi saantiba 57. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 87 fi saantiba 12. Akkasuma immoo yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 55 fi saantiba 00 jechuudha. Salphumatti birrii 100 fi birrii 55 jechuudha. Yuuroon tokko guyyaa har'aa. Kan itti aanu Swiss biraankiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi saantiba 56. Koronnaan tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 65. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 98. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 25. Yemen rihaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 66. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 87. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 86 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha guyyaa har'aa. Akkasuma immoo karaa baankiitiin akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin immoo biyyoonni 7 kana fakkaatu jechuudha gabaabumatti. Kan biraa immoo jechaadha guyyaa hundayyuu nan dubbadhaa jechuudha warroonni Joordaanii fi Beeruutii jirtan jechaadha. Keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii jechaadha. Joordaanii fi Beeruut fakkeenyaaf birrii biyya Joordaanii jechuudha diinaara jedhamaa jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beeruut yookaan lemneenirree birriin biyya sanii paawundii jedhamaa jechuudha. Paawundiin biyya sanii immoo paawundoota keessaa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Paawundiin Beeruut yookaan salphumatti birriin biyya Beeruutii birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Baay'ee xiqqoo akka birrii Paakistaan akka birrii Yemenii jechuudha. Fakkeenya birrii Yemen 0 saantiba 66 jechuudha. Akkasuma immoo birriin Paakistaan 0 saantiba 56 jechuudha. Salphumatti birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Biroonni kun lamaanii biroota isaan 20 kana keessa birrii kun biyyoota lamaanii kun birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Akkasuma jechuudha birriin Beeruut yookaan limneenirree yookaan paawundiin biyya saniillee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaan akka birrii Yemen kanatti jechuudha. Baay'ee xiqqoo sila ta'eefu isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtanii jechuudha. Doolaaronni immoo baay'eetu jira jechuudha. Annos irratti doolaarii 3 maqaa dha'ee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii jedhee Kanaadaa doolaarii jedhee Awustiraaliyaa doolaarii jedhee sanan jira jechuudha. Sadarkaa keessa garuu isin kan fudhattani Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii Beeruut mana madaabii jirtanii Ameerikaa doolaaraan herreeggatu yookaan saabbatu jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaan doolaariin tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 66 herreeggatu yookaan saabbattu jechuudha. Karaa baankii karaa itoo bilaak maarkeetii yoo ergattan jechuudha. Dhiifama karaa itoo bilaak maarkeetii yoo ergattan kanaan herreeggattu jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitii yoo ergattan immoo baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin guyyaa har'aa yoo ergattan jechuudha. Doolaariin Ameerikaa tokko guyyaa har'aa karaa baankii daldala Itoophiyaatiin birrii 100 fi birrii 33 fi saantiba 35 ta'a jechuudha.
kanaan herreeggatu yookaan assaabbatu malee salphumatti birri biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkumaan jedhee warroonni Joordaan jirtanii dinaaraa miti jechuudha. Warroonni mana madabii keessa jirtan jechuudha dinaaraa miti. Warroonni hojjetan garuu birri biyya sanaa fudhachuu maltu jechuudha. Dinaara biyya sanaa fudhachuu maltu isin immoo dinaara san jedhe tureesseen herreeggatu jechuudha. Garuu immoo dhaabbata beekamaa jechuudha. Warroonni mana madabii jiranii doolaarii fudhatu jechuudha. Akkumaan jedhe doolaarii Ameerikaa fudhatu jechuudha. Akkasuma beeruturee yookaan lebneen illee akkasuma Ameerikaa doolaarii fudhatu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon korraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga nuti deemnutti nagaa ta'a.